غرامة 5000 ريال على الخادمة أو الخادم اللي يشتغل عندك في البيت وينقل أسرار البيت. إذا اشتكيت عليه وأثبت هذا الشيء راح تدفعه 5000 ريال قبل لا يترحل لبلاده. ترجم هذا Egaa akkuma الفيديو عشان dhageessanii of eeggannoo gochuu hin dagatinaadha waan jedhu dhageessanii haramni kuni keessattuu ijoolleen mana arabaa keessatti waa ta'e viidiyoo naamna waraabdanii mana isaanii yookiin immoo wanta isaanii iccitii mana isaanii keessaa waraabdanii gaafa gadi baastanii bilbila keessan keessattis gaafa argamee diraama 5,000 yookiin immoo riyaala saawudii jechuudha 5,000 baastuu jedhanii ashamaar qabuun hordoftoota kabajamtoota chaanalii GPS kalajjalatti argamtanii jirtu akka jirtanitti nagaan waaqessanii faa baay'atu jecha. Egaa akkuma dhageessanii ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa keessattuu immoo warreen tiktokii irratti wantoota adda addaa hojjetanii barumsa ta'a jedheetii yaada. Dhugaa dubbachuu fi bilbila keessan keessatti yookiin immoo viidiyoo dhoksaadhaan waraabanii yookiin immoo hin jira miti wantoota iccitii mana araboota keessa jiru waraabanii warroonni gadi baasan yookiin immoo warroonni tiktokii irratti maxxansanii adabbii birrii riyaala 5,000 baastuu jedhanii. Innaa kanaafiyyuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa warreen waanuma ta'e waraabdaniitoo miidiyaa irratti baastan yookiin immoo keessattuu ijoolleen tiktokii irratti waanuma hunda waraabdanii fiddanii wanta mana isaanii keessa jiru iccitii mana isaanii keessa jiru gadi baasanii dhugaa dubbachuuf hin jiru. Ijoolleen tokko wantoota isaan mana keessatti kanneen akka bineensotaa waan akkasii kana gadi baastan taanan yoo namaa ta'uu baatallee birumaa deemudha beektanii araboota manuma isaaniitii ba'uudha malee wantoota akkasii kana gaafa argitan mana isaanii gadhiistanii deemuu dandeessu malee ganaan dhugaa dubbachuuf birrii saniin qabdu taanan hidhaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa kun barumsa isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Innaa maaliif yeroo tokko beektanii ijoolleen keenyarra waan tolu hin hojjetanii dhugaa dubbachuu fi waanuma ta'e bakka waanuma argansanii yookiin immoo amma mijattii wayii leenca beektanii qeerransa wayiinatti qeerransicha kana maal gootii mana hin jira akka qeerransaa jirakin isa mana keessa deddeema beektanii madaqoodha waan ta'eef wanti madaqoon tokko yaa'u nama sodaachisu hin beektu waan akkasii kana na nyaata jetteetu waraabdeetu gad lakkistii yookaan mana sanii ba'i malee lammata waan akkana kana waraabdee gadi lakkisinii amma dookaa waan akkana kan arganii maal godhu yookiin hin hiisisu yookiin immoo qarshiisan kaffalti yookiin immoo abraa godhu jechuudha. Kanaafiyyuu wanta isaanii wanta mana keessa jiru abadan waraabdanii wantoota isaanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani dhuguma isin jedha wanti isaanii manumaayyuu waan ta'an manuma isaanii keessayyuu waraabdanii akkasumas mul'istanii akka viidiyoo waraabni bilbila keessan keessatti mul'ate taanan yookiin immoo tiktokii keessan keessatti rakkoo guddaa isinirraan ga'uu danda'a. Kanaafuu ijoolleen akkanatti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kanaaf ijoollee meeqa dhugaa dubbachuuf osoo ajajni kun yookiin immoo seerri kun hin ba'inii hin dhiisanii ijoolleen tokko tiktokii irratti wantoota tokko mana isaaniitti hin jira miti wanta nama qaanessu dhugaa dubbachuuf beektanii namni biraatu yoo arge wanta nama qaanessuudha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Tiktokiin kun yoo namatti hafeeyyuu maafii xiqqimii illee hin qabu dhugaa dubbachuu waanuma xiqqimii qabullee odoo ta'e ijoolleen amma dhufaa jiran amma waanuma tiktokii yaadu sammuu isaanii keessatti jechuudha. Waanuma tokko bakka waanuma arganii
akka barbaadanitti waraabanii hin jira miti. Kanaafuu waan akkana kana keessaa bilisa ta'aa of eeggadhaa. Harka keessaniin mana hidhaatti of hin gatinaa yookiin immoo qarshii Riyaala 5,000 adabamtuu jedhameetii jira. So kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa. Amma asittis Dubaay kanatti gaafa sabsabaa ta'an wayiitu jira beektanii eenyu kana haalli isaa baay'ee tokko. Ijoolleen keenya garuu hin dhageenye warri dhagaanii akkanumaan zimbiloodha itti fakkaata. Garuu seerri sirriitti asitti tumame waan baay'ee salphaa itti fakkaata. Garuu baay'ee cimaadha jechuudha akka duraaniitii miti. Isinii galee akkuma duraanii amma saraatenyaan takka gaafa badde simjetteeti waraqataan simjettee hidhamtee qofa baatee galtii osoo hin taane maal gooti waraqataas koppiis maalis qabaattu simjettee galtu warreen ala hojjetanii jechuudha. Mana hidhaa deemta isaan booda diraama 2,000 birrii biyya kanaa jechuudha. Birrii diraama 2,000 kaffalteetu galtaa jechuudha. Akka duraanii simjettee waraqata adiidhaan galuun hafee jira. Seerri amma ba'e baay'ee cimaadha. Isinii galee salphaa miti wanti hundumtuu jijjiiramee akka qofaatii miti. ግን kana beekuu qabdu. Garuu immoo wanti isinii dhaabamaa inni mana namaa keessatti tiktokii waraabuu akkasumas baqaanii injira miti amamtittiin wayii miila darbee eenyusheen tiktokii irraa mana madaamitti deebitee biyyuma galtee turte. Geemara natti fakkaatti kaafaamaasii maalii jedhan kana isaan booda yeroo galtu kan as deebitee baqaa hojiin ishii tiktok marra ta'e. Inda'uun dhugaa dubbachuuf nama tigistanyaa argattee malee nama tigistanyaa booddee isheen garuu maal jettee dammoo sana dhoowwatanii maal godhanii jette. Dammoo isa odoo hin taane inda'uun namni hojii erga dhufee maal gochii sa'aatii riftii qabdutti illee hirrateechi. Sa'aatii ani dhuguma dubbachuuf hojii maashiin hojjettuyyuu na ajaa'iba. Ammas yeroon argu achumarra jirti. Achumarraa iyyaa oolti. Achumarraa sirbaa oolti. Jiyyoon tun eessa jirti sila jedheen dhugaa dubbachuun na ajaa'ibe. Kanaaf ijoolleen keenyas of beekuu qabdu. Of beekadha. Isheen akkanan gootee madaamni akkanan goote waa'ee tiktokii kana keessattuu ijoollee nama dhuftanii waan isaa osoo irraa hin beekin waa'umaa tiktokii kanaatu osoo irraa hin beekin kan itti seentanitu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Achirratti bakka waa hunda namni meeqatamni kan sin argu nama meeqatama. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa. Wanti kun sirrii miti. Mana namaa ijoollee isaanii keessattuu yommuu ijoollee isinii galee yeroo baay'ee wanti baratamu ijoollee isaanii miidiyaa irratti baasuun dhorkadha. Durumaayyuu jalqabee jechuudha. Mana isaanii keessaa imbaasii yeroo baratanitti injira. Ijoollee isaanii mana isaanii kaastanii gadi lakkisaa tokko maal godha miidiyaa irratti. Isaan ofii isaaniitiif iyyuu ijoollee isaanii kaasanii piroofaayiliidhaan godhatanii beektu jechuudha Araboonni. Yeroo keenya ijoolleen akkuma barbaadan gaafa gootan wanta hin beekne tokko sin adabsiisaa isin jechuu barbaadatan isinii galee. Kanaaf seera amma ba'e kana dhageechanii irra deebitanii waan akkana kan hin hojjetinaa of eeggannoo godhaa. Inni jiru kanaa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni diraamaa minaamin hojjennettanii mana isaanii keessa deemtanillee of eeggannoo godhaa. Injiraa miti. Ijoollee baay'eedhaan akkasuma. Kanaaf isinitti taa'aafuu wanti kuni hojiidhaaf kan biyyaa ba'anii yoo sii danda'ame kilaasii kee keessa burraaqi. Haala balasaa mana namaa keessa
kun immoo beektanii wanta namatti himame tokko immoo beektanii waan tokko waan namatti himame waan akkanaa kana hin godhin gaafa jedhanii namni keenya sirriidhaa itti baasa beektanii. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa. Mana namaatirraa, ijoollee isaanii, bakka wanta isaaniitirraa fagaachuudha. Akka dubbii isinitti hin dhufne tokko hin jira dhugaa dubbachuuf kan bilbila wal namaa tuffattashu. Isinii galee mana kiyyan kaasanii hin jirti takka maadaamin jechuudha. Kanaaf waan akkana kanarraa bilisa ta'uun barbaachisaadha. Nuti kan beektanii har'a gaafa namni tokko biyya bahuudhaaf Itoophiyaadhaa biyyuma Arabaa kana dhufuudhaaf akka qofaa sanii miti. Siqaa meeqatu jira, qarshii hedduu kaffaluutu jira, nama baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu qofa dhuftee sina siraatan hojjedhuutu gara biyya keetii jijjiiramaan dhufte waan ta'eef kanaaf wanti isaan walitti si goosuu hin jiru jechuudha. Akkuma namni keenya beektanii gaafa hojiidhaaf dhufnu akkuma keenyan akkana nu gootee atamma dhugaa dubbachuuf Araboonni Habashaa keenyarraa garaa hin laafu. Nama hundaa miti kifuun jechuudha. Inni gadi sirriitti garaa laafu. Akka keenyaa miti akka nama keenyatii miti jechuu barbaadan dhugaa dubbachuuf keenya namni garaa jabaata sirriitti. Isaan garuu gaafaatii amala gaarii qabaatte amala gaariidhaan itti deemte isaanillee akkasumatti amala gaarii siif qabu. Si galee annaa akkasiitii sirriitti of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo gochuun numarraa kan eeggamu kan of eeggatu akkuma beektan akkuma Ugaandaa beektan lubbuu ishii baastee haalli ittiin lubbuurree nama baasan jira. Haala saqqaaqidhaan lubbuu ishii baastee jechuudha. Of maaliif ofii ishiitiif harkaan kana of goote. Isinii galee harka ishiitiin jechuudha. Waaqayyo cubbuu haa baasu kana keessee ingitii kanaaf of eeggannoo godhaa. Akkuma keenyan Araboota ofitti hin jabeessinu. Harka keenyan beektanii ati gaafa amala gaarii qabaatte isaanillee amala gaarii sii qabaatu. Akkasii turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa turaa.